Kabajamootaaf jaallatamoota hordoftoota simbootuuf jalatti kan argamtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Jireenyi badhaadhaa ani jira, galata waaqayyoo. Egaa warroonni maatii kiyya taatanii hundumti keessaniyyuu sabiskiraayib laayik gochuudhaan warri na jajjabeessaa jirtan hundumti keessaniyyuu guddaa galatooma. Akkasumas immoo warri gara maatii simbootuufitti dhuftanis laayik sheer sabiskiraayibii gochuudhaan yaada yoo qabaattanis immoo koomentii jalatti akkana barreessitan akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Egaa guyyaa har'aa immoo jechuudha dhaabbilee yookiin jaarmiyaalee guddifachaa kan jedhu guddifachaa maalii kan jedhu walii wajjin baranna. Egaa hundumti keessaniyyuu akka haga xumuraatti akka hordoftan abdii isinirraan qaba. Yaada dogoggoraa yoo jiraates akkana sirreessitanii fi akkasumas immoo akka dhiifamanaaf gootan abdii isinirraan qaba. Gamanumaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti walii wajjin dabarra. Guddifachaan seera rakkoo hawaasummaa furuu yommuu ta'u, seera hariiroo hawaasummaa Itoophiyaa irratti maqaa kennaa galmaa'eera. Sababa adda addaatiin warri dhalanii dhabaniif sirna gadaa miila qaba. Miilli kun namoonni dhalaa dhaban akka haamilee hin tuqamne nama isa seeruu akka hin dhabneef fi dhalatuu akka hin dhabneef seera guddifachaa tumamee warra ijoollee hedduu horatan irraa ilmoo hangafaa kan hin taane keessaa filatanii warra dhalee kadhatanii guddifatu. Seerri kun warra dhalaa oromeessee warra guddifatu ilmoo taasisuuf, isaanis daa'ima guddifatan sana akka ilmoo hangafaatti ilaalanii guddisanii dhala ofii taasifatu. Moggaasa guddifachaa. Moggaasa jechuun maqaa itti baasuu yookiin kennaa jechuudha. Namni tokko mucaa dhalchee maqaa baasuuf maatii hirmaachisee ifa godha. Mucaan dhalate kunis guyyaa sanaa eegalee maqaa bahe sanaan yommuu waamamu, abbaanis maqaa ilmaan abbaa ebeluu jedhamee yaamama. Kana malee moggaasa jechuun rakkoo sababa namtolchee yookiin uumamaatiin gosti Oromoo hin ta'in tokko naannoo jireenya isaanii gadi dhiisuun gosa Oromootti galuu, beekamtii seeraa argachuu, rakkoo isaan qunnamu kana itti furamudha. Sirna moggaasaa. Adeemsi moggaasaa yommuu raawwatu seera gadaa tumamee ibsee ni kennama. Kunis mirgaa fi dirqamni qaamolee lamaan kan itti himamudha. Abbaan gadaa jaarsolee biyyaa fi qaama hawaasichaa bakka bu'ee garee lamaan irraa argamuun moggaasicha mormii tokko malee fedhii isaatiin akka raawwatamu himama. Ofitti moggaasuun namni alagaa ta'e guddifatanii qaama ofii godhachuudha. Yeroo baay'ee hawaasa keessatti namni kan guddisuu fi moggaafatu nama dhala dhabe yookiin dadhabachuu barbaachisaadha. Namni moggaafatamu dhala alagaa yookiin kan firaa ofii ta'uu danda'a. Kaayyoon moggaasaa kun nama moggaafamu sana akka dhala yookiin ilmoo ofiitti ilaaluun namni moggaafamellee warra moggaafatu akka maatiitti ofitti hubatee taasisuudha. Gosootni moggaasuu. Gosti moggaasuu kun maqaa biroon moggaasuu alagaa yookiin ofitti qabuu jedhamee beekama. Moggaasuun bifa kennaan raawwatamu nama yookiin gosaaf tumamu namoota Oromoo hin ta'in ofitti moggaasuudha. Moggaasuun alagaa oromoomsuudha. Kuni gosti yookiin
mogoleetti kan moggaafamedha. Miilli yookiin mogoleen jechuun gosa yookiin balbala gosaa jechuudha. Garaagarummaa nama dhuunfaa moggaasuu fi gosa kan biraa oromoomsuu gidduutti jiru inni duraa sanyii yookiin dhala ofii godhachuudha yoo ta'u, inni lammaffaan immoo miseensa gosa ofitti dabaluu jechuudha. Meedhacha jechuun jaarmiyaa seera garee tokkoo qaama ofii godhuu. Jaarmiyaa kana keessatti hawaasni Oromoo hin ta'in garmalee kennuufiif Oromoo akka ta'u mirga moggaafaman kanneen kennudha. Sirna gadaa keessatti sabboonummaan uummata Oromoo wajjin daangaa wal qunnamanii dhiibbaan qaamoleen adda addaa irraa geessisan dandamachuu keessatti dhiibbaan bulchitootaa isaan irraa gaggeessan jalaa mulquun bulchiinsa gadaa Oromoo nageenya qabutti boqota. Jaarmiyaa kanneen namoonni Oromummaa fudhachuun heeyyamaa fi fedha mataa isaanii waan ta'eef moggaasa seera adda addaatiin jaarmiyaa meedhachaatiin afaanitti adda addaa isaan eegamanii fi Oromoo keessatti maatii ta'uu akka dabalaman ta'a. Sirnoota araaraa sirna gumii. Jechi gumii jedhu jecha afaan Oromoo yoo ta'u, ka'umsi isaa foon horii gosoota nama jalaa du'anitti warra ajjeesanii fi xixiqqoo guyyaa araaraa nyaata hiriiruun yookiin kennuudhaan uummata Oromoo biratti lubbuu namaa balleessuu dhiisee lubbuu beelladootaa illee dabarsuun dhorkaadha. Haaluma kanaan ajjeechaa dhiiga gurraachaa fi dhiiga diimaa jechuun bakka lamatti qoodama. Tokko, dhiiga gurraacha kan jedhamu ajjeesa halluu qabatee jala ciisee nama kan ajjeesu yoo ta'e fi erga ajjeesee booda gocha hin taane qaama namaa irratti kan raawwatu yoo ta'edha. Gochi kunis adabbii addaa cimaa kan hordofsiisu ta'a. 2. Dhiiga diimaa kana jedhamu immoo walitti bu'insa jireenyaa guyyaa guyyaa keessatti akka tasaa dogoggoraan ajjeechaa raawwatameef kan murtee kennudha. Kennaan lammeen alatti ajjeechaawwan adda addaa yoo raawwatame garee lamatti deebisuun beenyaa dhiigaa yookiin gumaa ni raawwatama. Bokkuu fi abbaan bokkuu Oromiyaaf gaggeessitoota gadaa biratti ulfina guddaa qabu. Bokkuun yeroo baay'ee walitti bu'insa uummanni keessatti ka'uu fi kan lubbuu namootaa balleessu akkasumas duula gosoota Oromoo jidduutti godhamu tasgabbeessuuf yookiin lola dhaabuuf kan bahudha. Gosoota Oromoo keessatti walitti bu'insi yoo ka'e abbaan bokkuu adda ofiitti kaa'ee gara iddoo wal diddeetti uummanni dhaqanii bokkuu isaanii qabatanii jidduu isaanii seenanii kanaa booda isaan tarkaanfatee kan lole kaasu yookiin eeboo darbatu hin jiru. Kana malee humna diinaa ka'ee biyya balleessuuf yoo ka'e abbootni gadaa gosa isaanii hubannoo dhabuun yoo callise uummatni akka duulaaf ka'anii diina ofirraa ittisan labsii kan itti godhudha. Kallachaa fi caccoo. Kallachi meeshaa hoddaa yookiin caaccuu. Kallachi meeshaa hoddaa yookiin ulfa jedhama. Iddoo biraatti kallachi addatti godhatamee yeroo tokko adoo jedhanii godhatamedha. Yeroo tokko iddoo tokkotti kan waamaman ni jiru. Kallachi kabaja qaburraa kan ka'e
ulfina jedhanii namoonni waamanis ni jiru. Kallachi sadarkaa lama qaba. Innis kallacha kormaa fi kallacha lafaa jedhama. Iddoo kabajamootaaf jaalatamoota hordoftoota Simbootuuf jalatti kan argamtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Jireenyi badhaadhaa. Ani jira galata waaqayyoo. Egaa warroonni maatii kiyya taatanii hundumti keessaniyyuu sabiskiraayib laayik gochuudhaan warri na jajjabeessaa jirtan hundumti keessaniyyuu guddaa galatooma. Akkasumas immoo warri gara maatii Simbootuufitti dhuftanis laayik sheer sabiskiraayibii gochuudhaan yaada yoo qabaattanis immoo koomentii jalatti akkana barreessitan akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Egaa guyyaa har'aa immoo jechuudha dhaabbilee yookiin jaarmiyaalee guddifachaa kan jedhu guddifachaa maalii kan jedhu walii wajjin baranna. Egaa hundumti keessaniyyuu akka haga xumuraatti akka hordoftan abdii isinirraan qaba. Yaada dogoggoraa yoo jiraates akkana sirreessitanii fi akkasumas immoo akka dhiifamanaaf gootan abdii isinirraan qaba. Gamanumaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti walii wajjin dabarra. Guddifachaan seera rakkoo hawaasummaa furuu yommuu ta'u, seera hariiroo hawaasummaa Itoophiyaa irratti maqaa kennaa galmaa'eera. Sababa adda addaatiin warri dhalanii dhabaniif sirna gadaa miilla qaba. Miilli kun namoonni dhalaa dhaban akka haamilee hin tuqamne nama isa seeruu akka hin dhabneef nama isa sooruu akka hin dhabnee fi dhalatuu akka hin dhabneef seera guddifachaa tumamee warra ijoollee hedduu horatan irraa ilmoo hangafaa kan hin taane keessaa filatanii warra dhalee kadhatanii guddifatu. Seerri kun warra dhalaa oromeessee warra guddifatu ilmoo taasisuuf isaanis daa'ima guddifatan sana akka ilmoo hangafaatti ilaalanii guddisanii dhala ofii taasifatu. Moggaasa guddifachaa. Moggaasa jechuun maqaa itti baasuu yookiin kennaa jechuudha. Namni tokko mucaa dhalchee maqaa baasuuf maatii hirmaachisee ifa godha. Mucaan dhalate kunis guyyaa sanaa eegalee maqaa bahe sanaan yommuu waamamu, abbaanis maqaa ilmaan abbaa ebeluu jedhamee yaamama. Kana malee moggaasa jechuun rakkoo sababa namtolchee yookiin uumamaatiin gosti Oromoo hin ta'iin tokko naannoo jireenya isaanii gadi dhiisuun gosa Oromootti galuu, beekamtii seeraa argachuu, rakkoo isaan qunnamu kana itti furamudha. Sirna moggaasaa. Adeemsi moggaasaa yommuu raawwatu seera gadaa tumamee ibsee ni kennama. Kunis mirgaa fi dirqamni qaamolee lamaan kan itti himamudha. Abbaan gadaa jaarsolee biyyaa fi qaama hawaasichaa bakka bu'ee garee lamaan irraa argamuun moggaasicha mormii tokko malee fedhii isaatiin akka raawwatamu himama. Ofitti moggaasuun namni alagaa ta'e guddifatanii qaama ofii godhachuudha. Yeroo baay'ee hawaasa keessatti namni kan guddisuu fi moggaafatu nama dhala dhabe yookiin dadhabachuu barbaachisaadha. Namni moggaafatamu dhala alagaa yookiin kan firaa ofii ta'uu danda'a. Kaayyoon moggaasaa kun nama moggaafamu sana akka dhala yookiin ilmoo ofiitti ilaaluun namni moggaafamellee warra moggaafatu akka maatiitti ofitti hubatee taasisuudha. Gosti moggaasuu kun maqaa biroon moggaasuu alagaa yookiin ofitti qabuu jedhamee beekama. Moggaasuun bifa kennaan raawwatamu
nama yookiin gosaaf tumamu namoota Oromoo hin ta'in ofitti moggaasuudha. Moggaasuun alagaa Oromoomsuudha. Kuni gosti yookiin mogoleetti kan moggaafamedha. Miilli yookiin mogoleen